Ani Ustaz Muhammad yoo hada dhiigni kiyya kennamuuf taate dhiigni kiyya isa kennamuu qaba. Dhiigni kiyya ummata halgeeti kan taane qabeenyi kiyya hada kennamuu qaba. Waan isinin jedhu waan guyyaa kaan boo'e isinuyyuu maqaa kiyya na dhageettan. Ani Aliyyi Saabit Bilaal na beeka ka gaaritti Aliyyi Saabit Faatee Hanniyaa Abdii Ibrahim warroota guguddaa nama Adam Haarun warra kana waliin galaa ture. Gargaarsa Aliyyi Saabitii goona jedhanii olbay miidiyaa irraa ganna darban deemi ganda keessanii deebi waan ganda keessanii irraa nuuf fidinaan jedhan ati arusiidha bay nurraa waan garaan ana chin ture wekas godane bo Abdallah ture ana chin ture miti asin yosan injirtan ustaz wallahi injirtan isin injirta yosan ay ani roleen ustaz ma chirra gola jannan ustani dabe wan Aliyyi Saabitii niyyadde haga silkiin WhatsAppin enu mujatti ashabirre janani takatti bilbilee Aliyyi Saabititti WhatsAppin narraa kaaseen Aliyyi Saabit WhatsAppin narraa kaasee WhatsAppin hima hagana walgeessinenu Allahu akbar ani qofan qabuya maan anda wala duubala warra keetitti deebi gara warra keetitti gaddeebi hagana hunda walgeessine an hada namni jararra natti aan jiru rabbi gaditti wardaan jette yoo hada asitti nama harargeettu amma namni hada qabrii na seensisu laadiiti na seensisu nama harargeeti qabeenya kiyyaa fi ijoollee tiyya namni itti mas'uula nama harargeeti hadhaan anillee akkasumatti isa mas'uula kana dhabne nu kun olaal jiruu tana dhabne hadha nama Aliyyi Saabit ufitti dhaansaniin achi aansan maqaa kana eenyu namaa sebeettan sheeka isi kolfisiisa hadha maqaan kiyyaa dhugaa Amiin Abdiiti ijoolleen tiyyallee Ramadaaniif Abdurrazaaq maqaa kana jaarti Aliyyi Saabititu naa baasi uduu waliin taphannu abbaa Abdallah Sharaf doontii naan jette isi yaadadha gadda anillee haala rassoo jedha maqaa kiyya kan isin naa baasi wallahi dhugaa isinihin maashaallah jaalala wali qabnu warra san irraa achi na qabanii deemi ganda keetii deemi ganda kee irraa fidinaan jedhan lak abshir si deebisa Ali Saabit akkama tinti as gubbaar keeti jaaladhe kam nam beeku sam beeku akkama jaaladheet man jedhseene oofi amata hagasi warra ollaa turre jechuu kana geenne nama maqaa fi waa hunda itti wal yaadu waan itti wal yaadan nu godhanne jechuu nu kana hunda dhiisanii abshir naaji aleessa kale waa takka si hima mucaan sabboonan duubaan dhufee geema natti himati yoo waa qabaadhaan ijoollee asirra sappoortiin godha haguman yoo eegale hin kenne achirraa gabbu'e na arrabsuu eegalan ijoollee wannaa kennitanaan jedhanii warra nu arrabsu nu ajjeesisiise la hawla wala quwwata illa billah wallahi kana geenne waan qadaqannurra fiisha kennarra haga namaa kennin haga nama sodaanu takka kenne jechuudha kana maaltu wal qoodu gosummaa warri kana fidellee maali warra gabbayee biyya anamaan argine nama beelan argine nama rakkinan argine ijoollee deemtee karaa Jibuuti wannaatiin bishaan seentee biyya Arabaa dhatte ammallee warri biyya faranjii jiru mee kana arrabsu fidime hin jiru mee ka biyya biraa biyya guddatte nama arrabsu fidime harargeen karaa kana baatee qaba waan san akka nurraa goolamu dhiifamallee naa godhaatii abshir seenaa kiyyallee isinii hime wanni goonu rabbi kitabe amaanaa rabbi haa ta'u sheeriyaadii himmada jaarrolee gurguddoo asii walirra waamne nu hundinuu wal beekna ijoollee tana hin beeknu ijoollee tana irratti gestii irra waamne ijoollee arsii fakkeenyaaf an fiduu ni danda'a ijoollee kaawwan illee anumatu fida laali waliin dubbanne sabboona eenyu maqaa isaa ibsaa jaar ibsaa gabbaaliin ijoollee ajandaa hin gaafadhe waan kana ijoollee akka wardaan jette maaliif kana gootan jennaan bara nu gaafuma ajandaa dhabne keessaa waliin bilbilee waan kana ol baafne jette la hawla wala quwwata la hawla wala warri biyya arabaa warra biyya faranjii mee nama arrabsu fida hin jiru ijoolleen biyya arabaa jirtu tana waliin nuuf jira kanaafuu fagaanne kennarraa waan kennarraa sodaachuu eegalle Abu Muhammad irraa akkam yoo harargee irra dhaabattaa naan jedhaniif sodaadhe warri na oolchuu na bulchuu addaan tana rabbii gaditti mus'ulummaa kiyya harkaa qabu isaani kana keessa geenne kunoo kun nurraa dhaabatuu qabaan jedhe
ان شاء الله باذن الله تعالى يربي ربي برانتي ندابنا ونتنا ولمان دابنا اكجت سنتي واتساب اللي ورني جرخنا اللي في تيامني ان شاء الله تعالى ندابت جيت جا انت ابو فاضل استاذ محمد وجه شوفتني كيريون wonni jedhu fede dhugaadha jechi Abu Abdallah jedhanii kun waan hedduu yaadne yeroo hedduu kadhataa turre hatta biyya keessaayis olmaayis ofi dabaluun maanguddoo argaa dhageettiillee ofi dabalanii garee takka ijaaranii kaaniiti achirratti keessan mari'atanii murtii takka kaachuun wanni kun baay'ee barbaachisaadha maaliif booddeensi haala sodaachisaa ulfaataa rakkoo gaagama guddaa fiduudha akka amma laallee cal'ifnee tuffannee bira dabarruu miti tiruun bulte hidda godhatte akkuma jedhamu wanni takka yoo hidda godhatte furuun isii nama dhibaa haala sanitti telefoona Abu Muhammadin qabanii waan takka rakkoon hin jiru keessan dabala waan dandeenyu qabne saa yeroo qabne waan takka raafu يا ان شاء الله يا رب جي صالح انا هادوف صالح السلام عليكم وبيان الدروس يا ديفهم بيان السلام عليكم بيان السلام ورحمة الله وبركاته